Kotta warroonni mataan keessanii sinii dheerachuu dide jechuudha. Calluma jeesin jalaa caccabu kotta waliin sirreeffannu. Mataan koo kun haphiidha. Surii masheettuu haphiidha. Garuummoo bubuqqaatii turte jechuudha. Bubuqqa'u malee diddee falafala dhabe. Falafala dhugaafan dhabu maalan godhe beektu? Roosmarii, abasuuda gurraacha, talbaa sadii mitire roosmarii, abasuuda gurraacha, talbaa, tokko sunqoo, nacci shunkurtii shannaa guute jechuudha. Zayituunii ja'a. Waan ja'an kana iddoo tokkotti yeroo darbe sirratti hojjedheen jira. Waan akka burcuqqoo sibiilaa wayitan naqee walitti qalaqqale jechuudha. Sanii booda kanattan dabale. Kan agartu miti kanattan dabale. Isaan booda ergan kanatti dabalee sa'aatii tokkoof bira distiitti bishaan naqeen gaazii irra kaa'e istoofirra jechuudha. Bishaan sun erga danfee wanni sun wanta qarshaa ta'uu qaba. Qarshaan maanyi burcuqqoo wanta qadaada qabu burcuqqoo ta'uu qaba. Sa'aatii tokko kanan istoofirra kaa'e. Sa'aatii tokkoof erga istoofirra taa'ee danfee irratti bishaan sun hin danfaa garuu wanni sun burcuqqoodha. Achuma keessa dhaabata malee. Sanii booda ergan sa'aatii tokko achi keessa kaa'ee booda achi keessaa baasee torbee tokkoon kaa'e. Burcuqqochumaan torbee tokkoon kaa'e. Torbee tokko booda nan calalee jechuudha. Calalee ilaalaa kun kana hojjetadhe. Erga kana naa ta'ee booda mataan koo baay'ee bubuqqaa ture. Sanarra immoo hin caccaba. Kanatti dibachuun jammare gara. Akkas godheen ilaalaa. Argama miti? Akkas godheeni foolii immoo qaba garuu fooliin isa xuruudha. Dhugaa dubbachuun baay'ee namatti tola. Akka waan nacci shunkurtii qabu yoo miti jechuudha. Tiribeen ila sila dibaan ture. Ittiin masaajii godhaan ture. Sanii booda ila warroon as keessan irraa faaxuu ta'e lamman koo kun faaxiidha garuu margaa jira. Sinii galee margaa jira. Amma asitti margaa jira amma asitti. Argama dheeyyafte. Kanatti dibattanii maal gootu? Masaajii gootu jechuudha. Ishee kana beektu? Bara fide maal goonu? Waan bara fidetti fayyadamu. Ergatti dibdanii booda akkas gootu. Waan inni namatti tolu sanuu sinaa baasu kan maajidheen sinitti ibsa. Itti fayyadamaa laalaa. Warroon asirra faaxu qabdan adii maal sammuu mataa keessallee ittiin meesaajii gochuu dandeessu. Baay'ee namatti tola. Waan hundas nama jedhuun akkasitti fudhan. Darbee mataan hin biqila dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee na biqileera. Akka diggan kanatti fayyadamu jammare ji'a guuteera. Baay'ee na biqilee jira. Akkas gootanii kan masaajii godhattu jechaadha. Sanii booda fiixa mataa keessanitti immoo maal dibattu beektu? Waanuma mana keessaa qabnutti fayyadamna garuu xuruudha labaazaleeni. Baay'ee bareedaadha fiixa isaa. Kan amma sila miice. Sa'aatii lamaan dura miice jechuudha. Latti sanii qorri mataa keessan jajjabaatu. Miidoon ofii mataa keessa sinii yaa'a. Dhibbani. Wanna walitti daddabalamaa kana too bakkeerraa bitanna jettanii birrii 60 birrii 50 karaa gadiin argattan. Deliverii faana tuma birrii 60 bitan birrii 85 dhaqa. Birrii 85 garuu mana keessa wanna baay'ee bitattu. Dhugaa rabbii wanna garaan keessan sinfeessise jechuudha. Wanna garaan keessan sinfeessise bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Garuu dhibaa'ummaan immoo waan harki namaa hojjetee
garaan keessan hojjetu immoo waan harka namaa hojjete irra sinii caala sinii galee yoo isin tooftaatti fayyadamtan. Kanaatiifuu fayyadamaa. Bakkee irraa bituurra ofii keessan mana keessatti hojjetattanii baay'ee jijjiirama agartu. Inni bakkee akkasii yaaddan sinii ta'uu dhiisuu hin mala jechuudha. Garuu inni mana keessa akkasiin yaaddanitti sinii ta'a. Kanaafuu mana keessatti hojjetadhaa ofii keessan harka keessaniitiin. Dubartiin immoo waan dadhabdee hin qabdu. Mo'aa baay'ee qabdi. Kanaaf isa tokko hojjetee birrii itti argachuuf jecha facafacee hojjetee bitachuurra kan mana keessaa ofii keessan harka keessaniin cidaatii isaa eeggattanii hojjetattan isa itti fayyadamuu isinii wayya. Isinii galee kun egaa akka yaada koottidha. Akka yaada keessaniitti immoo hin beeku. Filannoo keessan isintu beekaa jechuudha. Baay'ee mataan hin bubuqa'u dhugaa dubbachuuf yoo itti fayyadamtan. Baay'ee fayyadamuu taatu ogummaa harka keessanii itti fayyadamtan. Maalis cidaatii isaa eegdanii fayyadamtu wal makaa han hin qabne jechuudha. Wanna garaan keessan barbaadu. Kanaatiifuu manatti hojjetadhaa. Bakkee irraa bituurraa isiniin jedha. Faayidaa isaa kan argetu beeka. Galee nagaa immoo naganne lafa isin jirtanitti immoo nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti Waaqaaf galannaa ta'u. Isinillee akka nagaa qabdan abdiin qaba. Nageenyi keessan lafa isin jirtanitti irraa hafaa haa ta'u. Yuutuubii koo immoo sabskiraayibii laayikii naa godhana jajjabeessa yaa Oromoo walaa guddisnu. Wanna waan qabatamaa yoo hojjenne wanna qabatamaa yoo walitti agarsiisne irra faayidaa arganna. Ofii keenya fayyadamuu qofaa osoo hin taane jechuudha. Dhugaa dubbachuuf an duraan calluma jedheen itti fayyadama. Hindee maaliif yuutuubii irratti hin hojjenne kan jedhamuun immoo asan dhufee. Kanaatiifuu sabskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiinaa. Kan ammoo manatti dalagadhaa itti fayyadamaas hin jedha. Nagaan naa turaa.